ajaa'iba amma mootummaan Kaanaadaa atileetonni isaa gara Tookiyootti akka deemanii olompikii irratti hin hirmaanne dhorkaatti jira. Fayyaa atileetota kootii kan naa caalu hin jiru kan jedhu mootummaan Kaanaadaa kan fudhate. Meeqa gara biraatti adarfanu jawaab. Atileetota irratti waa dabalee deema. Beektaa yeroo tokko warri biyya hoogganudha dongora hojjeteet lammiileen nagaa hoggaa irra gamnuu mana garta. Atileetonni Itoophiyaa walitti qabamanii hoteelatti haaseenanii jedhet koreen olompikii Itoophiyaa murteesse. Daraartuu uummanni biyya kanaa galateeffachuu qaba. Biyyi tuni wanni gaarii addunyaan ittiin beekamtu atileetota. Atileetota qaban san ficcisiisuudhaaf hoteelatti hagalan jedhanii murteessan. Namoonni gurguddaan akka abbaa duulaa keessa jiru. Incredible. Namoonni akka Hayilee Gabrasillaasee keessa kan jiran atileetota hoteela haaseenanii jedhanii murteessan. By the way, namni biyya kanaa hoggansi biyya kanaa hubataa hin jiru malee olompikiin hin jiraatu barana. Wanni ji'a jahan dhiisi waggaa tokkoof addunyaa irratti karoorfamee taa'ee hin godhamu bara. Wanni kuni addunyaa riseet godhee jira. Riseet bilbila riseet waggaa gootu riseet godhaa jira. Ziirootti deebisaa jira waan baay'ee. Daraartuun kaleessa itti hammaannaan televiziyoonatti baatee ejjennoo isiin fudhatteeni. Ejjennoo isiin fudhatte garuu odoo waleen buliin addunyaa mirkaneessiteef. Warri Kaanadaa hin dhayinuu jedhan. Warri Awustiraaliyaa hin dhayinuu jedhan. Koreen olompikii har'aa boru keessaa hin beeksisa olompikiin akka haqamuuf deemu. People need to be serious. Dhukkubni kuni rakkoo guddaa addunyaa irratti fidaa jira. Addunyaa humnaan nu caaltu, caasaan nu caaltu, diinagdeen nu caaltu, teknooloojiin nu caaltu. Biyya hiyyeetti caasaan mootummaa ishii laafaa, caasaan diinagdee ishii laafaa. Tana saaxilaati kan jiranii. Kanaaf daraartuu hiree kanaan galateeffachuun barbaade. Maaliif atileetota biyya keenya du'aa fi dhumaatirraa waan baraarteef.